wanti qawween dhufu seenaa keessatti seenaa bara dheeraa dhaloota dhalootatti darbu seenaa guddaa namatti fidu. Nama ajjeefta, qabeenya gubda, deemsa wal dhoowwita, barumsa wal dhoowwita. Kun hundumtuu waan anaarkizimiin qawwee fidudha jechuudha. Kanaaf qawween ammatti ajandaa ta'ee Oromoof faayidaa ammana kan jedhamu kan buusu homaa irraa nagar qawwee karaa seeraa wal hidhachiisuu dandeenya. Hawwii qawwee yoo ta'e karaa seeraa wal hidhachiisuu dandeenya. Kilaashii miti meeshaa ammayyaa addunyaan irra geesse wal hidhachiisuu dandeenya akka sabaatti akka biyyaattis. Maaliif dhokannee kan alagaan nutti bite baannee olii gad deemna? Maaliif kadhaa alagaa bira deemna? Alagaan innaa qawwee sitti kennu waa keessaa barbaada. Ati biyya taatee saba taatee guddaa taatee karaa seeraa waanuu hidhachuu dandeessa. Meeshaa gugurdaa kan si barbaachisu kan ittiin biyya tiksitu saba tiksitu maaltu isarraa kan si sharafsiisee chirchaarootti kan si buusisa. Kanaatiif qawween biyya keenya keessatti ammatti yoo badii fide malee faayidaan inni nuuf jiru kan hubachuu qaba.